odeeffannoo Baargamaatoon cehu Chelsiin himanni 74 kan irratti banamee waldaa kubbaa miilaa Inglaanditu himata kana kan irratti banee himanni irratti banamee kan amma kan taanis waldaan kubbaa miilaa England kan beeksise bara 2009 hanga 2022tti kan jedhame Chelsiin bara 2003 hanga 2022tti abbaa qabeenyaa tujaara lammii Raashiyaa Roman Abramovichin hogganamaatti kan ture himanni kun kan xiyyeeffatu qajeelfama kaffaltii dubbii fixaa taphattootaa yookiin immoo bakka bu'oota taphattootaatti kan jedhame Chelsiin qajeelfama kaffaltii bakka bu'oota taphattootaa cabseera jedhamuudhaan himanni 74 kan irratti baname kaffaltiin kun jijjiirraa taphattootaa kan bara dorgommii 2010 11 hanga 2015 16 akka xiyyeeffatus kan himame fakkeenyaaf jijjiirraan Eden Hazard Samuel Eto'o akkasumas immoo Willian himata 74 keessatti hammatameera Chelsiin taphattoota kanneen yeroo mallatteessifatu qajeelfama kaffaltii bakka bu'ootaa cabseera kan jedhame Chelsiin himata kanaan qajeelfama cabsee wargamee adabbii maallaqaa qoqqobbii jijjiirraa taphattootaa yookiin immoo qabxiin irraa hir'ifamu kan mul'isu BBC Sport kan beeksise dhimma kanarratti Chelsiin guyyoota torba keessatti waldaa kubbaa miilaa England fi deebii kennuu akka qabus kan gaafatame Chelsiin dhimma kanarratti waldaa kubbaa miilaa England waliin akka hojjetus kan ifoomse Thiago Alcantara gargaara leenjisaa Barcelona ta'uudhaan kan qacaramee taphataan duraanii kan Barcelona Bayern Munich fi Liverpool Thiago Alcantara kubbaa miilaa taphachuu erga dhaabee booda amma gara hojii leenjisummaatti kan fuulleffatee kilaba isaa duraanii Barcelona keessatti gargaara leenjisaa Hans Flick ta'uudhaan akka hojjetu Barcelona kan ifoomse tooftaa taphaa Hans Flick fi mijataa ta'e qopheessu akkasumas immoo shaakala guyyaa kan kilabichaa qindeessuun itti gaafatamummaa Thiago Alcantaraati kan jedhamu odeeffannoo biraatiin André Onana ifatti Trabzonii fi kan mallatteessee ergisaadhaan aga bara dorgommii xumura dorgommii kanaatti achuma tura kan jedhame xumura dorgommii kanaatti Trabzoniif erga taphatee booda bara dorgommii 2025-26 akkuma xumurameen Manchester Uniteditti deebi'a kan jedhame taphataan duraanii kan Manchester City Aymeric Laporte ammoo waliigaltee Al Nassr waliin qabu adda kutuudhaan kilaba isaa duraanii Athletic Bilbaotti kan makame akkasumas immoo taphataan duraanii kan Manchester United Anthony Martial waliigaltee Manchester United waliin qabu bara darbee erga xumuree booda bilisaan AK Athens fi mallatteessite kan ture ta'us waggaa tokkoon booda Monterrey fi kan inni mallatteesse taphataan duraanii Manchester United akkasumas kan Tottenham Christian Eriksen ammoo bilisaan kilaba Germany Wolfsburg fi kan mallatteesse odeeffannoo biraatiin waancaan Champions League Europa kan 2027 xumuraa Staadiyeemii Atletico Madrid Wanda Metropolitanotti akka taphatamu waldaan kubbaa miilaa England kan ifoomse odeeffannoo biraatiin dilbata dhufu darbii Manchuaniin Manchester United fi Manchester Cityin waliin morkatu Omar Marmushi fi akkasumas Ryan Cherki taphichaaf akka geenye Sky Sport BBC Sport kan gabaasanii Phil Foden Joshua Gvardiol akkasumas Abdul Qadir Kusanov, Rico Lewis, Calvin Phillips fi Nico O'Reilly kaleessa akka hojjetan Manchester Cityin kan ifoomse ta'us garuu taphattoonni kan akka Ryan Aitnuri, John Stones, Mateo Kovacic fi Savinon tapha darbii Manchuan kanaaf qaqqabuun isaanii shakkii akka ta'es kan gabaafame dhiheenya Manchester Cityidhaaf kan mallatteesse Gianluigi Donnarumma garicha waliin shaakala hojjeteera taphichaafis qophii akka ta'edha kan himamaatti jiru gama Manchester United ammoo Mason Mount fi Matthias Cunha torbeewwaniif dirreedha akka fagaatan gabaasni BBC Sport baasee ni agarsiisa asumaan sagantaa Premier League England simbiraan godhaa fi torbee afraffaan boru eegaluudhaan kan taphatamudha boru waaree booda sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 irratti Emirates Arsenal Nottingham Forest waliin kan morkatanii ta'a sa'aatii wal fakkaataa tokkotti ammoo Bournemouth Brighton Crystal Palace Sunderland Everton Aston Villa Fulham Leeds United
Newcastle United Wolves waliin taphatu boru galgala sa'aatii tokkoo fi walakkaatti immoo West Ham United Tottenham boru malkan sa'aatii afurratti Brentford Chelsea waliin kan morkatanii ta'a dilbata itti fuudhaan sa'aatii 10 irratti Burnley Liverpool waliin kan morkatanii ta'a Liverpool liigichaan taphoota 3 walittaan injifachuudhaan dursa kan jiru dilbata injifannoodhaan itti fuudhaaf kan morkatu ta'a dhiheenya riikardii kilabichaatiin akkasumas riikardii kan British kan mallatteessi fooyyessuudhaan Alexander Isak Shakala garicha waliin taphattoota Liverpool waliin hojjeteera tapha kanaan jalqabarraa eegalamoo teessoo jijjiirrataa kan jedhu kan eegamu tapha cimaa torbee afuraffaatiin ammoo darbii Manchuaniin sa'aatii 12:30 irratti Etihaditti Manchester Cityin Manchester United waliin kan morkatan ta'a kilaboonni lachuu jalqabbiin isaanii baay'isaa miti Manchester Cityin tapha jalqabaa Wolves erga injifatee booda taphoota lama darbe walittaansee kan inni mo'atame Brightoniin mo'atamuun isaa ni beekama. Manchester Cityin isa duramuu Tottenhamiin kan inni mo'atame Manchester United ammoo torbee jalqabaatiin Arsenal mo'atamus sochii gaarii mul'iseeti kan ture sana booda garuu Burnley injifatus garuu ga'umsi taphattoonni kilabichaa mul'isan itti fufiinsa kan qabne ga'umsa gadaanaa mul'isaa akka turanis illee leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim kan isaan dubbatanii torbee kana Etihaditti Manchester City fi Manchester United keessaa eenyutu injifataa kan jedhu kan eegamu ni ta'a. Sakan ammas tapha boruutiif akka hin geenye leenjisaan kilabichaa Mikel Arteetaan kan beeksise akkasumas Arsenal kibxata dhufu Atletic Bilbao waliin Champions League Euroopaatti ni taphata tapha kanaafis akka hin geenye mirkaneera Ibrahima Konaateen wal qabatee kilabichi hagam dirreedhaa fagaatee yookaan ammoo torbee kana ni taphataa kan jedhu uniformsine waaree booda garuu leenjisaan kilabichaa Arne Slot tapha dilbata ilaalchisuudhaan yaada yeroo kennan waa'ee miidhama taphataa kanaa yaada ni kennuuf kan eegamu tarii taphataa kanaan wal qabatee garuu Real Madrid bara xumura bara dorgommii 2025-26 booda jijjiirraa gana dhufuutiin taphataa kana bilisaan mallatteessifachuudhaaf qophaa'a akka jiru taphatichis Ibrahima Konaateenis Madrid fi mallatteessuudhaaf fedhii akka qabu Markaan kan gabaasee La Liga Spain har'a kan eegaluun ta'a torbee afuraffaan jechuudha har'a halkan sa'aatii afurraa eegaluudhaan Siviaan Eliche waliin kan morkatan ta'a Borsiitti fuudhaan Hetafen Real Oviedo waliin sa'aatii 11:15 irratti ammoo Real Sociedad Real Madrid waliin kan morkatan ta'a Real Madrid jalqabbii gaariidhaan La Liga Spain kan eegalee taphoota 3 taphate walittaansee kan injifatee boru injifachuudhaan dursummaa isaa cimsachuudhaaf Real Sociedad waliin kan morkatu ni ta'a leenjisaan kilabichaa Xavi Alonso leenjisaa cimaa kan La Liga Spain baatii hagayyaa ta'uudhaan filatamuun isaanii ni beekama. Kylian Mbappé ammoo walittaansee goolii kilaba kanaaf galchaati kan jiru borus ga'umsi ni mul'isu ni eegama. La Liga Spain kanaan Real Madrid fi Athletic Bilbao qofatu taphoota 3 taphatan walittaansanii kan injifatan Athletic Bilbao ni boru galgala sa'aatii 1 fi walakkaatti Deportivo Alaves waliin kan morkatu ni ta'a halkan sa'aatii 4 Atletico Madrid Villarreal waliin kan morkatu ni ta'a Atletico Madrid taphoota 3 irraa qabxii 2 qofa kan argate tapha jalqabaa mo'atamuudhaan taphoota 2 darban ammoo walittaansee qixa kan ba'e bara dorgommii gadaanaa leenjisaan kilabichaa Diego Simeone bara dorgommii gadaanaa agarsiisaatti kan jiran kilabichi waggoota 14 darban leenjisaan kun kilaba kana yeroo leenjisan kilabichi jalqabbii ba'ee isaanii galeetti kan ture kan bara dorgommii kanaa garuu ga'umsa gadaanaadhaa kilabichi taphattoota ciccimoo maallaqa olaanaa baasuudhaan mallatteessifatus garuu jalqabbiinsaa gadaanaadhaa gamanumaan Real Madridin qabxii 7 kan inni caalamu boru injifannoo jalqabaatiif kan morkatu ni ta'a dilbata sitti fudhaan Barcelonaan halkan sa'aatii 4tti dirree isaarratti Valencia waliin kan morkatu ni ta'a Serie A darbuu tapha cimaa torbee kanaatiin boru sa'aatii 1 raajiluudhaan Juventus AC Milan waliin ni morkatu sa'aatii 3:45 irratti ammoo Fiorentinaan Napoli waliin kan morkatan ni ta'a waliin